Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa qabdanii jirtanii jabaattanii isiniin jecha arraas deebinee dhufnee jirra gaa viidiyoo oolmayaatiin akkuma argitan gaa amma hirribaa kaanee inshaallah oolmaya keenya ka guyyaa yoo xiqqaate hanga sa'aa jahaatti maal akka fakkaatu nu wajjin turaan isiniin jaa amma hirriba irraa kaane akkuma reefu je'ee gizee hirribaa kaane booda gaa namni islaamaa takka waan godhu salaatuudha. Subhii salaanneetiti gama hojii teenyaa deemna. Akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya isinirraa bannee viidiyoo takka illee gadi lakkifnee yoo xiqqaate baatii 3-4 5 ta'ee je'een amana. Ati baatii 4 akkana tureetiin jira. Biiziin ta'ee sanii fi akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya akka duraaniitii miti. Nama na gargaaru hin qabaa hunoo isii tana sirkannaan jaamti niyaanis hunoo isiin gargaara jetteeti kanatti makaddaa tarrisu jirti. Maashaallah tabaarakallaa akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya akka isinitti tolu abdii guddaan qaba viidiyoon keenya. Hunoo isinis mana kana haraa turti mana saalonaa ani immoo mana hirribaa dirqama anaa haraa waan ta'eef mana hirribaa naatu tolchu jira. Akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya. Guyyaan keenya guyyaa gaarii ture waan fete namni tokko nama isa gargaarullee mana keessaa yoo qabaate dirqama sosossoo qaba ciisuun qabu yookaan immoo calleseetuma taa'uun qabu ispoortiidha hojjechuun mana fi keessa hedduu takka barbaachisaadha. Namni jiraachuu baatu dirqama mana keefirraa tolchitee nyaata kee godhattee faafash jettee mana keessa taa'uun tokkoffaa irratti qalbiin teetillee dassi jetti lammaffaa irratti immoo ispoortiidha siifuu qaamuma keetu sosossootee yoo daleeyde gaariidha jechuu barbaadeeti. Akkasii isinin jaaga daawwattoota keenya mana hirribaa akkuma anaatu hara akkumaan isinin jee hunootii wanni tabiinbee firra keenya bulla galgala ammas dhiheenyatti hedduu takka qabbanaawaa maaliif akka ta'een beeku bikka cufamoo dhiiroo as qofa waan joonna keessa dhufe naannawa kana garuu harariisni hedduu takka hurree jira jaanii diredhawaallee roobni rooba maal nun jaanii as immoo hedduu takka qabbanaawaa sanii jecha hunoo huccuun dillee sireerra jirtu tun nutiitu uffataa waan isin ajaa'ibu anaaf ni yaatu uffannee rafnaan isiniin jaaga daawwattoota keenya. Hedduu qabbanaawaa dhiyoo tanaa akkuma reefu jee saniifiin isiniin jaa amma siree teenyas sisirreessinee firraa tottolchineetiti manaas harree tolchinee akkasitti gama hojii biraatti seennaan isiniin jaaga daawwattoota keenya warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan chaanala kana subscribe godhaa maatii chaanala kanaa taha warroon immoo subscribe gootanii jirtan like fi share tuquudhaan nu jajjabeessaa komentii gaggaarii nu jajjabeessitu akkasumallee jalan nu barreessaan isinin jaaga daawwattoota keenya. Akkasiin isinin jaaga alli keenya immoo kana fakkaataa gama gibbiin alaatiin manneen namaa kunoo akkana jira. Akkasii daawwattoota keenya gaadachiin akkanatti magariisa fakkaattee jirti roobaatu jira yeroo hedduu manni waan hin baniniif jecha gana amma kana daawwitii isaa irraa mamasseetiin qilleensa seensisaa duumisaa jira akkuma argitan ammallee irraa masseetiin qilleensa seensisaa maskoota baneeti kunoo eegisboota gaa alaas gama kaaniin gizee laalloo kunoo manni akkanatti jira dachii mammagariisoytee jirti dhiheenya waan roobaa jiruuf jecha baay'ee takka bareeda gaa. Akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya eegisboota gaa firraa waan tolchu tolchee mana hirribaa siree tolchee firraa'e gidaara gubbaa qalamni kana dibame kun maaliif yoo jettan eega goone eega dibee booda xiqqishoo akka takkanatti addaate likkitti hin qabanne saniin irra deebisa jee kalarri adii jira. Kalara duraan simmintoo dibaa turre sanirra xiqqishoo adii gizeen dabaleen hin diba joo aniin arkine yeroo sanii eegaan dibe booda addaate baqa waan hin godhuun qabu akkasumatti hin dhiise jechuu barbaadeeti. Akkasii hunoo akkuma argitan gaa siree mana sireetis akkanattiin sirees firraa tolche kumbula uffannuu fi maalis miiluma jalaan hin kaa'e maaliif jennaan niyaanis booda waan raftuuf uffisuu fi maal waan feesisuuf jecha akkanumatti jala kaa'ee rakkoon qabu
akkasiin isinin jaagaa booda manni hirribaa kana fakkaata. Mana kana gaa duraan mana namni taa'u ture ruumii fi makaddaan shirgodhamtee jirti. Mana kanaatu mana hirribaa ka duraan irra bal'aa waan ta'eef firiijniin isa sumaa taa'u bakkaan geessuun qabu manni xixiqqaadha akkuma isin beeytani. Asuma dhiiseetiin akkanatti mana hirribaa asitti jijjiiree humaati miti gaa maashaallah humaan jiru bareedaadha jeetii yaada. Akkasiin isinin jaagaa daawwattoota keenyaa akkanatti manallee firraa tolchine manni xiqqishaan sanillee kan nama lama sadii fuudhu sanis akkanatti shir jedhame godheetiin jira. Shirgooneetitti tolchinee jirra. Mana saaloon ammoo akkuma argitan akkanatti tolchitee jirti sirkannaanii maashaallah tabaarakallah. Akkasiin isinin jaagaa daawwattoota keenya akkanatti isinis hartee tolchitee jirti mana kanaasi. Eegas booda gaa isin hara meeshaa dhiquutti seentee meeshaa dhiqxee alaadaa nurra hartee maal gooti. Ani immoo hojiin tiyya nyaata godhuudha. Nyaata godhuu fi mana hirribaa tolchuudha. Saniifuu mana hirribaa eegan firraa tolchee hanga isin meeshaa dhiqxutti ani viidiyoo mammarachuu jiraan isinin jaagaa daawwattoota keenya akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Viidiyoon keenya viidiyoo oolmayaa kuni anaafillee booda akka seenaati waan dabare yeroo hedduu anillee viidiyoon tana dura maree irra deebi'ee ilaala. Maaliif jennaan akkamitti kan dabarsaa ture guyyaan kalee arran tahuu dabarraan takka dabare saniifuu akka histiriiti jechuudha. Saniif booda akkuma isin jee nyaata anaatu godha. Biddeenaa jira. Biddeena adii fi xaafii adii fi xaafii diimaan jiifadhee ture. Akkasitti biddeena waan guyyaa lama guyyaa sadii wayyeeseetiin buusa. Guzeen buusu wayyeeseetiin buusa. Isinin jaagaa daawwattoota keenya akkanattiin buufadha. Buusaa ammas akkuma ijaafuu tolutti wal keessa illee niin godha. Wal keessa kun akkuma argitan xaafii adii fi diimaa'uu wal keessa godhe ijaafillee akka namatti tolu. Akkanattiin godhee buufadheen isinin jaagaa daawwattoota keenya ijaafillee ni tola jeetii yaada. Eegas booda gaa waxiin ani itti godhu suufillee niin godha. Waxii biraallee niin godha. Suufii immoo akkuma beekamu gaa ibiddarra keessanii maal goggootanii osoo hin tahin suufii kophatti bilchaateetti akkasitti biddeenni keessa ciramee godhama. Alaa kulli haal inshaallah guyyaa biraa takka isiniin garsiisa. Laaqanni keenya akkas fakkaata ture saniin godhee ture boodaranii argitanii viidiyoon keenya immoo kun akkuma argitan kana viidiyoon keenya kanuma fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinee dhufnutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.